arraan tanii beektaa ni shakkee namaa dhufee isaan hir'isee kutee waan sana hunda keessaa waan godhee kutee ati isa nurraa ciibsee hogganni ciisee akka goonu isaa akkanumatti uffisiifnarra. Iseetu maa ciisa. Akkasiimi. Abbummaan fedhe bakka dhufee yoo waa'ee galtee eenyu dhufe jedhee kan si gaafatan taate ati hin beektu. Rabbiin galateeffadha hordoftoota kiyya isinillee galatoomaa bakka guddoon isinii qaba mataa kiyya gubbeertan hordoftoota kiyya akkasumatti du'aa nu godha ammallee du'aa nu godha jarri suni jara rabbiin maganfatanii magaalaa biraa keessa nama galche jarri uumaa biraa keessatti wajjin nama jiraachisa wanni akkasii san cubbuudha uumaa biraati wajjin jiraachise allakki uumaa wajji jiraadhe sanuun beekan hordoftoota keenya bashannana ajaa'ibaa kana bas amma ogguunii fi viidiyoo isiin irra deddeebifteen argisiiftu taniin ani harkaa fi gutakkafaa na cinaa teessee na agarsiiftu ajaa'ibaaniif godhe ani immoo magaalaa biraa keessaan jira fiigisa san qubaa'uun qabu hunuma isiin harkaa viidiyoo ja'a malee qubaa'uun qabu. Jata kalleeti edanurraa jata fanta fudhannee isaanis uumama gartee ooluu sanyii isaan naqe isaan gaafanna. Kalaas isa gaammaa akkanatti ibsee Inni akka tajaajiluu akka tajaajiluu. Naannotti mana beedirumaa isa duuni beektaami. Mana beedirumaa sanis haa tokkonaa ni beekta haa baarumta keessa geessina haa. Ni beektaami. Nama biraa humta keessa geessina. Gartee ofii gartee ifaa. Mana shakkotaa sun haa ni beekta ati ni beekta. Ni beekama ni beekama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi hordoftoota kiyya akkamiin nagaa fayyaadha. Jirtanii jajjabaatanii nagee qabdanii fayyaa qabdanii salaamtaan teenya onnee irraa kaatee isin bira haa geessu. Haati amma maaliin deebitee maaliin dhuftee jechuun keessan hin oolamu. Awwalan dura hedduu takkaan isin galatoonfadha. Hedduu takkaan isin galatoonfadha. Maaliif jettee galanni keessanii waan na biraa dhumaatii miti. Isin warra yeroo rakkoo na bira dhaabbattee daawwattootaa fi hordoftoota yeroo rakkoo hedduu na bira dhaabbattan gaafaan nama takka ibsinaa dhabee waan takka waan hin godhu wallaalee karaan godhu wallaalee na cinaa dhaabbattan hedduu takka galatoonfadhaa isin galatoonfadhaa hedduu takka bika jirtanitti nagee fayyaa rabbiin isinitti haa ta'u arra kuno micheel qabadheetiin isin ni yaadde inni dhukkubsatee ni fayya. Namni seentu godhamtees ni hiikamti waan inni keessa turee fi waan tahaa ture isa dabarsineeti isa raamee odeeffanna. Shama harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtan isin jechaa akkuma beekamu na dhukkubee ture dhugumatti ani yeroo san quban qabu awwalan yeroo jalqabaate amma jalqaba irratti haadha amma galatoonfadha haadha amma galatoome. Maaliif hin galatoonfadha isii tana akka malee ogguunii fi nama viidiyoo akkaanan isii godhuu ture ogguu viidiyoo banteen argisiiftu ifiin ajaa'ibee bakkiin an keessatu ture bakka biraa ani uumaa namaa tanaame uumaa tanarra bareedduu wajjin ture yeroo sanii fi bashannana biraa tokko keessan jira ture garuu maali namni huni woomontaa nama mudata dhiiroo namni wooma daleedde galata galfamtu jirtaa yoo wayinaan jaan faajeetii yeroo takka ifin ajaa'ibeefumaafu garuu ani waan akkanatti nama dalagan kanaan naman deeggaru inuma wanni huni namni as jiruuf namni asitti kan wal jiraadhu huni kaayinachi wal jiraatu jiru waan addaan nattee ogguniifin maayinan beeku sirriitti yeroo takka nakaasuu nan beeka jarri suni amma qaydhaa fi Najjaashii fi Sheekh Tartiib Baanansan akkana ka'ee eenyu as dhufee ati maaliif nu ganta qulfii teenya isa keessata maallaqa keenya dila nyaatisan ni deebiftaa naan jaan bas maalayin an nyaadhe isin jiru hordoftoota keenya ani wani nan balleessas takkan jirtu jarri gaa wal beeyna aarana qaban akkana na godhan beeku malee wajji durree isaan kanaas waan irraa akkana na godhan isin beeku hordoftoota keenya garuu immoo daawwattootaa fi hordoftoota kiyya wanni inni keessa ture yoo beeku ta'e rakkoo gurguddoo keessa ture dhibdee gurguddoo keessa dhibdee abbaan fedhee si jibbeessi bira deemu keessa ture garuu inni san hunda beekee fi wallaalee irraa baranna maal fadaas dagaame namni ati keessa jiraatu qomiin ol siqime sirna biratti namni ati bira dhiyaatu
maali nurra babbareeda. Yeroo bakka namni raadhu dachii tanaa maa dachii biraati yaa. Dachiin ammaa irraa dhufe suni dachii biraati namni kunuu nama babbareedaa wal jaalata jirri sun. Namoonni na wajji ture sun wal jaalatan bas anis akkanumatti na fedhan jirri sunis garuu namni Qoonqoon nyaata cirasatti. akkam nyaata kaan anachi nyaadhu eenyutu hin agarree yeroo takka illaanuu namni maraatus hordoftoota keenya namni maraatus namni waa itti godhamus ni hijiban malee an akkuma namaatiin jiraafifta waan kana dabaafadhaa laal anis akkuma namaatiin jiraachuu inni immoo akka nama asirraa kanaa mikkinni itti hojii jiraachuu jiru akka nama nuti hojii jiraannu kanaa miti akka ammaa dhaammatii hojii fa'aan jiraachuu jiru kanaa miti kinni itti jiraachuu jiru akka jira kaanii wal harkaanii hojii jiraatan san istaayila saniin jiraachuu jira malee akka nama kanaatii miti wajjin jireenyi ilma namaa kaanii kuni if beekan moo nuti jiban malee if beekan akkamiin jiraa kana jechuun kaa haalli if beektu haala jira saniiti malee mush haala nama kana wajjin jirru kana. Akkasumatti daawwattoota akka hordoftoota kiyya ta'in hin godhee takka viidiyoo hundaa isinii gadi isinii malee takka isiniif gadhiiseetiin ture isinis ni beektanii quba qabdaniisi. Viidiyoo takkitti sanillee waliin isinii gadhiiseef haa gartanii jeeti malee waan biraatiif miti. Tanii mana keessatti waraabee dhiiseetu irra guddoo yoo dhugaa sanitti deebine. Viidiyoo yeroo isa sheekatti fidanii keessaa baasanii gizee dawaa ulan gizee bishaan itti naqan gizee quraana irra banan akka inni tahee yoon gadhiise warri nuni rafata jeetiin sodaadhee firaa dhiise daawwattootaa fi hordoftoota kiyya. Dhugaa inni san hunda quban qabu garuu amma gizee ilaalu maaltu. Dhugumatti maani haadha amma inni galatoonfadha akka malee nan rakkattee ogguunii fi hin dhaga'u hangaa quban qabu isiniin jichaatiin jira magaalaa biraa isaan jira akkiniin an keessa ture. Bashannaniin an keessa ture bashannana biraatiin isiniin jechuu jira hordoftoota kiyya garuu ammoo gurbaan jarri Sheekh Tartiib waan naan jedhe beeytanii Sheekh Tartiib haadha ammatis ta'e siis ta'e mana raajuutii fi mana bal'oo dheeyxeennan teembeene kanaan juutee beekadhu ogguunii fi akkana naan jaanne Sheekh Tartiib kanaa wajji ta'e nyaar yeroo hedduu inni immoo lafuma si darbee kute jaanii an Sheekh Tartiib kana wal agarraa'u. Hordoftoota keenya bakkuma an ciisu sanittu bakkuma isaan ammaa asuma ciisu jirta jaan sanitti Sheekh Tartiib walumaan haasawina. Mana bal'ootii fi mana raajuu ni dheeyxaa jaanii fa'aa natuman yeroo takkaas. Garuu immoo alhamdulillahi galata rabbi. Uumaan an takka arkee hin beekne. Uumaan dhiqannee wajjina jiraachise. Uumaa nyaataa amma gaa nyaatan nyaata jettanii bakka sanitti nuti harkaa hundi dhiqannu ogguu waa nyaannu hordoftoota keenya. Akka kana na godhee hin beeku. Kanaafuu galatoomaan isiniin jaa. Hedduu takka naa hojii dhimmamanii hedduu takka naa hojii rakkatan maaliif yoo jettanii sa'aasaa dawwalanii sheekaa raajuun itti fayyasan bal'oo bira dhaqee fidii yookaan bal'oo dawwaladhuu jaanii nama hedduullee asitti isaan arganii garuu namni isaan biyyaa mijaan san tokkollee nu dhufee yookaan eegumaatti fayyadee booda googoo jechuudhaaf dhufan malee wanni biraa tarbaniif hin jirtu. Isaan hunda raaja irratti walii sheekha raajan itti fayyee bal'oo irratti walii bal'oo fiyyaame isaan hunda garuu dhiisema nageema fayyaa bika jiranitti itti haa ta'u maaliif yoo ta'e. Achumaan dhaquun qabduu haatee ammatis atis dhaquun qabduu naan jechaa jira jarreera. Tartiibii fi najjaaj achi dheeyinaan waan biraas qabataa naan jaani amma gahaatee amma tokko jettu ani. An kuban qabu hooma kan hunda kuban qabu hordoftoota keenya achi dhaquu ammoo maaltu na dangeessa. Yeroo nama biratti hin deemee alhamdulillah fayyatan jira garuu ammoo waan agartee amma bal'inaan isiniin ibsine waan hin keessa darbee tartiibaan isin ibsa hordoftoota kiyya akkaan keessa ture waan na mudate waan hin arge tartiibaan isin ibsa hordoftoota kiyya isin maaliif tartiibaan kunju wanni hundi sadarkaa qabdiimi arra amma ta'a akkam keessa jirta haati ammannaan jetteeniin isinii as ba'e taate amma lamata deebitee yeroo san keessa maaltu si mudatee tuufe akkam keessa turteenis asuma keessatti illee xiqqoo tuttuqeetiin jira hordoftoota keenya kanaafuu
haadha amma baay'een galatoomfadha isinillee hordoftoota kiyya baay'ee naa galatoomaa dhugumatti anillee nan gamma duraallee dogoggora dalagaa jiraadhu dhugumatti dhiifamaas naa gootanii jirtan maaliif akkasin naa rakkachuusaniif haadha amma dirraa waa hedduun dhagee beekadha anifillee beeku baadhu kanaafuu fayyaa rabbiituni akka malee gaarii fayyaa qabaachuu rabbi fayyaa namarraan oofini walumaan akkanumaan nu haadhiisu hordoftoota keenya garuu ammoo namuutu wanni hojjete guyyaa eeggatti malee numa qabamaa beekadhu namuu tartiibni numa eeggata nama jechuun hoota hordoftoota keenya guyyaa achi ammoo walirra dhuftesi. Daawwattoota fi hordoftoota kiyya. Inni galatoominaan jaa. Dawaalleen fixanne hordoftoota kiyya dawaalleen fixanne as nan baasinii jeeniitiin didiyan edallee kai hordoftoota see jira viidiyoon sirraa maraanaan jetteetiin abadan narraan martu jee didee viidiyoo maan diduu eegalee ani amma maali laanuu lakkumaan bubbuloonni haawwanti cafaqamaa qaamoon danna cafaqamee lakkumaan dawaas dibadhuun bishaan akka inni saniinis dhidhiqadhuun haala wayyaa dhufee hordoftoota keenya wayyaa dhufee astillee as bee isin haasa'uu danda'e kanaafuu waan keessa turee fi akkaan tahee fi waa hundaa'uu bal'inaan isin ibsu ta'a kanaafuu viidiyootti qaantu qabaddan gaan isin dhiyaadhutti nagaa annaa turaan isin jaa mataa kiyya gubbartanii isin jaa. Akkasumatti daawwattootaa fi hordoftoota kiyya namootiin itti aartanii jirtan kalata isaa qaama dura hunda. Hordoftoota kiyya maaliif baay'ee na cinaa dhaabbattee osoo nan darbin osoo nan tuffatinitti ana kaamaa keessaan ture gunaa himanii oggu takka isuma tanaa ongolateeffachuu barbaadiyan isinillee hordoftoota kiyya umrii naa dheeradhaa akkuma jirtanittuu isiniin galateeffadha akkanaatiin isiniin jaa. Daawwattoota fi hordoftoota kiyya namootiin itti aartanii jirtan hundi akka dhiifama gootaniif isin gaafadha jaalalaan kabajaan ulfaatiin aanin isin gaafadha akka tasaatti illee yoo itti muufattanii jirtan taate ani yeroo takka faa dhiiroo hojii duraan hojjechuu turte san rabbiin as keessa sirraa kafaluu ture faadhaan jaa alhamdulillah garuu san hundaa'uu dabre arra gammachuuniin taa'u jira akkuma gatti xiyyan hojii badhatetti gammachuu xiyyaafna hojii badhadha assalaamu alaikum.